Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiituufi baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kootii warri chaayinaala kootii fi haarawaa taatanii sabskiraabii godhaa maatii kootaa galatooma. Warri kanaan dura maatii taatan immoo hundi keessanuu galatooma isiniin jedha. Amma daabboo aannanii hojjedhaa kan na barbaachisu killee 2 fi aannan burcuqqoo 1 fi walakkaadha. Irshoo fi beekan paawudariidha. Kana qofaadhaani daabboo bareeda isaa hojjedhaa. Boodammoo dhadhaa keessa dibeetiin dhadhaa waliin hojjedhaa. Hamma dhuma viidiyoo na faana turaadha. Ashaboodeetti godhadheera. Ashaboo haguma fedhii keessaniiti kan itti godhattanii. Amma namni ciqadhaa waan hamma barbaadan namni marti yookaan hagama hamma barbaadeedha kan hojjetatu. Beekan paawudarii fi beekan soodaallee xiqqoo isiitti godhadheera akka na laafisuu fi amma sirriitti miciqaa jechuudha. Yeroo sirrii micinee bareedanuu ta'a. Amma laastikaadhaanii akka argatuu fi laastikatti godhee meeshaatti qadaalee kun akkuma argitan kana bareeda ta'ee jira. Amma akka barbaadutti nama muradhaa jechuudha. Akka itti muradheera. Amma kanatti immoo nan bal'ifadha. Dhadhaa irra dibadhaa. Amma dhadhaa akkanatti godhee jechuudha. Amma immoo bakka 4tti nan muradha. Amma kanatti fadheetiin diizaayinitti baasadha jechuudha. Amma nan maraa akkanatti tolchee akkanan maradhee jidduu isaa burcuqqoo nan kaa'a. Zuura isaa irratti hojjedhaa jechuudha. Amma kunoo akkanatti zuuraa isaa naqadheera burcuqqoo jidduu kaa'adhee. Amma immoo kan bira kan immoo kan jidduu galchuu godhadha.
Ada akkanatti irra dibadhee kanammoo daarii isaa akkanatti nan baqaffadha. Amma bakka burcuqqoo kana kaa'adha jechuudha. Amma akkanatti takka immoo masoobii kanatti qadaadadhee nan teessisa. Haqni yaanaa bukaa'u sirriitti bukaa'eera ammoo qixxaa'eera. Amma immoo killee kiyya dibadha. Amma daabboo bareedaa ta'eera. Kana fakkaataa kunoo bilchaateera. Akka jaalattan abdiin qaba. Baay'ee bareeda isaati. Dhadhaa irra dibadha. Dhadhaa xiqqoo irra diba. Kunoo irra dibee akkana jira. Baay'ee bareeda isaati. Akkuma argitan kana yoo jaalattanii laayikii godhaa, sheerii godhaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtan nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Kunoo addaan baqassi daabboo baay'ee laafaa bareeda isaa ta'eera. Nagaatti naa tura.